abbaan qabeenyaa lammii Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa jiraatan obbo Tashittaa Tufaa jimaata darbe Itoophiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsi imaluudhaaf yommuu jiran buufata xiyyaaraa Boolee keessatti qabamanii guyyaa lamaa fi bakki jiran ittuu hin beekamin turanii wixata dheengaddaa erga mana hidhaatii gadhiifamanii booda qibxata kaleessaa gara Yuunaayitid Isteetsitti deebi'aniiru. Dhimma kanarratti Tigisti Gammee gabaasa dabalataa qabdi. Akka sa'aatii Minisootatti kaleessa waaree boodaa obbo Tashitaa Tufaa yeroo buufata xiyyaaraa idila addunyaa Minneapolis Seent Pool gahan maatii fi miseensonni hawaasaa achitti isaan simatan kanneen Tashitaan akka maatii isaanitti deebi'an hojjetan hunda galateeffataniiru. Namoota asii fi Itoophiyaa keessatti nu qarqaaran galateeffannaa an jedhe ilmi isaanii umrii kurnanii keessa jiru aangaa'onni keenya filataman dhuma torban darbee ayyaana irratti yeroo rakkisaa kana maatii keenya qarqaaruudhaaf carraa isaan godhaniif baay'isnee galateeffannaa jedheera. Seenaatarri Koongireesii Yuunaayitid Isteets kan Minisoota irraa ta'an Eemi Klobuchar guyyoota lamaan dura karaa tiwutarii isaanii waajjirri koo qondaaltota ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets waliin ta'uudhaan erga hojjetee booda Tashitaan hidhaa keessaa bahee gara biyyaatti deebi'uusaa arguudhaaf boqonnaan natti dhagahamaa maatiisaa wajjiniin as Minisoota keessatti akka walitti makamuuf hawwiin qabaa jedhanii turan. Akkuma Minisootaa gahaniin ibsa maatiin kenne irratti mul'atan obbo Tashitaan waan isaan quunname gaafachuudhaaf VOA'n kibxata har'aa quunnamee ture. Nagahaan as deebi'eeraan jedhan obbo Tashitaan waan ture irratti ammatti yaada kennuun dura bakka bu'oota koominikeeshinii dhaabbata kiyyaa wajjin mari'adheen sinitti deebi'aa jedhaniiru. Dhimma kanarratti aangaa'ota Itoophiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe ammaaf hin milkoofne. Obbo Tashitaa Tufaa bara 1992 gara Yuunaayitid Isteetsan godhaanan waggaa ta'u waggoottan 30 ol biyya kana keessa jiraatan keessatti nama gama dinagdeetiin milkaa'ina guddaa agarsiisanii kaampaaniin isaan bu'uureessanii fi pireezidaantummaadhaan geggeessan meetiroopolitaal tiraanzit neetworkiin dhaabbata namoota dhibbaan lakkaawwamanis mindeessu.